ganama kana this morning sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. we'll share the word of God together. Innis kan walii wajjin ilaallu That we are going to look bilchina kiristaanummaa yookaan guddina kiristaanummaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. spiritual maturity bilchina yookaan guddina kiristaanummaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. and spiritual growth or spiritual maturity. Sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraa isa jiru nan dubbisa. 15 fi 16 akkasidha. Ephesians chapter 4 verse 50 and 60. Akkasin na caqastan hin barbaada. I want you to attend. Akkasidha. Kanaa manna jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti guddatna. Isa jaalalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanitti walitti qabsiifamaniiru. Yeroon bu'aa dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichis hin guddata. Jaalalaanis of hin cimsaa. Amen. But speaking the truth in love may grow up in all things in him who is the head of Christ, Christ, from whom the whole body joined and knit together by whatever joining supplies according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love, the new man. Christianity, it is grows by its beginning. Christianity is based on, it was started, it was in the first century, which means that based on it, Christ Jesus, its identity, and from his birth, and from days and days, from the days, it was built or planted to preach the gospel of Jesus. Christianity, it is among the organization of the Christian, the religion of this world. It has more than 2 billion followers. I'm talking about the organization of Christian religious. Christianity, there are many people that use this name. For example, Catholic of Roma, Orthodox of Eastern, Western, and all Protestant churches say they are Christian themselves. Different organizations were built on this world. There are different organizations on this name. By this organization, a lot of things are built. And charity also built, or different NGOs. And a different training center also built. And the Christology is also part of it. Research that study about Christ. It about Trinity also on this. That study about the Trinity. Not only this. It was a Christian organization that's called economism. Different education faculty also built by this Christian organization. However, Christianity, does it mean this? I want to show you this today.
Kiristaanummaan Christianity, yeroo baay'ee akkuman dubbadhu as I said always, Kiristaanummaan Christianity, yeroo baay'ee akkuman haasa'u as I said always, kan inni haasa'u it talks about inni jalqaba the first thing waa'ee jireenya bara dhuftuuti. about the coming life. Kiristaanummaan Christianity kan inni irratti xiyyeeffatu its focuses waa'ee jireenya Kiristoos hirmaachuuti. about imparting the life of Jesus. Kiristaanummaan Christianity, namaaf Waaqayyo gidduu walitti dhufeenya jiruudha. it is the relationship between man and God. Dhaabbatoonni hedduun addunyaa kana irratti maqaa Kiristaanummaan socho'aa jiru. There are different organizations under the name of Christianity. Dhaabbata isa jalqabaarraa The first organization, gaafa waldaan kiristaanaa biyya lafaa irratti bu'uureffamtu when the church is planted in this world, Kiristoos humnaan lallabamaa ture. Christ preached Kiristoos humnaan dubbatamaa ture. powerfully. Isa booddee Kiristaanummaan Then after Christianity, filosofii keessa gale. it was entered in philosophy. Falaasama keessa gale jechuu kooti. It was mixed with philosophy. Falaasama jechuun Philosophy means yaada sammuu dhala namaatiin kan kalaqame jechuudha. that's man creation. thinking. Kiristaanummaan garuu yaada sammuu dhala namaan kalaqame miti. But Christianity is not created by the human mind. Kiristaanummaan sadan tokkummaadhaan kalaqame. It was created by Trinity. Kiristaanummaan Kiristoos Iyesuusiin kenname. Christianity is given by Christ. Hafuura Jesus. qulqulluudhaan bu'uureffame. It was built by Holy Spirit. Hafuura qulqulluutu bu'uuresse. Built Holy Spirit. Argitaniitu yoo ta'e If you have gaafa seen, hafuurri qulqulluun dhangale when the Holy Spirit is wanta born, takka biyya lafaa kana irratti hin argamnetu lafa irratti uumame. unusual thing is happening on this world. Innis That is eenyummaan waaqarra jiru the heavenly identity hafuura qulqulluudhaan through Holy lafa Spirit irratti agarsiifamuu jalqabe. showed on the world. Humni waaqarra jiru The power of in heaven lafa irratti agarsiifamuu that jalqabe. start to show in the earth. Mootummaan waaqarra jiru The heaven of God lafa irratti agarsiifamuu jalqabe. started to show in this world. Eebbi waaqarra jiru The spiritual, the blessing lafa of irratti heaven agarsiifamuu jalqabe. manifested on the earth. Dubbiin waaqarra jiru The heavenly world lafa irratti haasa'amuu jalqabe. start to talk in the world. Inni kun kiristaanummaadha. That is Christianity mean. Namoonni baay'ee Many people, falaasama hedduutti dabaluudhaan they added on different philosophy. kiristaanummaan yoo kun itti dabalame malee hin ta'u jedhanii waan biraa itti makuu jalqabani. They shaped Christianity according to their idea so as to make it acceptance. Warri kaan utuu hin galanii fi The others unknowingly, waa'ee ergamootaa irratti wallaluu jalqabani. they start to fight on the angels. Waa'ee Maariyaam irratti wallaluu jalqabani. They start to fight about Mary. Waa'ee qulqullootaa irratti wallaluu jalqabani. About the saints, they start to fight. Maariyaamin kadhatti moo kadhachuu hin dandeessu kan jedhu irratti wallaluu jalqabani. Whether Mary is intercessor or not, they Garuu Kiristinnaa yookaan waldaa kiristaanaa ishee jalqabaa keessa dubbiin akkasii hin jiru. but it was not in the first church of the beginning. Waa'een qulqulloota worship gochuu hin jiru. There is no about worshipping the saints before. Kiristaanummaan achumaan badaa dhufe, booraa dhufe. Then started this Christianity Har'a garuu waa to tokkoon mix isinitti it. agarsiisu barbaada. I want to show you today Har'a something. seenaa isinitti haasa'uun barbaadu. I don't want to tell you the story. Akkasini sagalee Waaqayyoo irra dhaabbattanii I want you to stand on the word of God. Kiristoosin argitanii baatan hin barbaadu. I want to show you Christ. Eessa akkasin jirtan isinitti And agarsiisu barbaada. I want to show you where you are. Jireenya afuuraa, jireenya kiristaanummaa keessan akkamittiin eessa akkasin jirtan isinitti agarsiisu barbaada. And I want to show you where is your Christianity life. Kanammoo kanan isinitti agarsiisu sagalee Waaqayyoo irra dhaabbadheeti. I show you based on the word of God. Sagalee Waaqayyootti namantu yoo ta'e wantin amma dubbadhu kun jireenya keessan irratti raawwata. If you believe in the word of God, it will happen to you. Sagalee What Waaqayyootti I'm saying. namantu, sagalee Waaqayyootti namantu yoo ta'e wantin amma isinitti haasa'u kun isin irratti raawwata. If you believe in the word of God, what I'm saying is will happen to you. Sagaleen Waaqayyoo The word of God, bu'uura kiristaanummaati. it is the base for Christianity. Kiristaanummaan sagalee Waaqayyoo malee du'aadha. Christianity without the word of God, it's dead. Sagalee Waaqayyoo hin jiru nu keessa yoo ta'e kiristaanummaa keessa hin jirru jechuudha. If there is no word in us, we are not in Christianity. Kan nuyi keessa jirru yoo jiraate cultural Christianity keessa jirra. If Yookaan not, kiristaanummaa aadaa keessa jirra. if the word of God is in us, we are in cultural Christianity. Sagalee Waaqayyoo keessa jirre yoo ta'e garuu
dhugamasate Kiristaanummaa keessa jirra. If we are in the word of God, Isa kana we isinitti are in the agarsiisuu Christianity. barbaada. I want to show you this. Isa kana yoo fudhattani. If you accept this, Wanti amma isinitti himu kana yoo fudhattani. if you accept this, Barabaraan jireenyi keessan guddachaa adeema. your life is start to grow forever. Egaa Kiristaanummaan Christianity al tokkoon guddatamee kan raawwatu miti. is not stopping in one situation on one Guyyaa situation. tokkotti guddatamee kan raawwatu miti. It's not ended by overnight. Torban tokkotti guddatamee kan raawwatamu miti. It's not grow. The growth is not ended in 1 week. Ji'a tokkotti guddatamee kan raawwatu miti. It's not finished in 1 month. Irraa jalaan kan guddatamuudha. It is gradual growth. Amma lafarra jiraatutti numa guddatta. As you live in this world, you start to grow Amma guutummaa Kiristoositti guddatta. until you grow to the full of Christ. Kiristoosiin amma fakkaattutti guddatta. Until you seem to Christ, you will be grow. Kiristoosiin amma mul'iftutti guddatta. Until you manifest Christ, you will grow. Isinittan hima. Let me tell you, Jireenyi isin qabdan Kiristoosiin hin mul'isu yoo ta'e amma iyyuu ganaan. if your life not manifest Christ, you are not growing yet. Jireenya ati jiraattu. The life you lead, Kiristoosiin mul'isuutu irra jiraata. it must to manifest Christ. Hojiitti hojjettu. What you are doing Kiristoosiin mul'isuutu irra jiraata. should manifest Christ. Harka keessan ol qabame. Lift up your hand. Har'aa kaasee ergaan isinii qaba. I have a message for you. Jireenya ati jiraattu Kiristoosiin mul'isuu jalqaba. Your life start to manifest Christ from today on. Irra deebinaa dubbisuma iddoo amma Efesoon 4:15-16. Ephesians chapter 4 verse 15 up to 16. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa Dhaggeeffadhaa. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa. kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa. Dhaggeeffadhaa. Karaa meeqa? Karaa hundumaa Kottaa karaa hundumaa. Through all ways. Kottaa karaa hundumaa. In Isa all ways. mataa nuuf ta'e. That head for Gara us Kiristoositti maal taana? Grow Hin to- guddannaa. grow to Christ. Karaa meeqa? Kottaa isiniin jechaa jira. Ala assignmentii kana sitti kenne natti kenne jechuudha. Kottaa karaa hundumaa. In all ways. Isa mataa nuuf ta'e. That head for us Gara Kiristoos to the Christ. fakkaachuutti To hin sing to Christ. guddannaa. Grow to Christ. Itti fufi. isa jalatti Dhaggeeffadhaa. Isa jalatti. bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii Dhaggeeffadhaa. Bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii. buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Buusaa adduma addaan qabaatanii walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis Dhaggeeffadhaa. Yeroo bu'aan dhagnaa tooraan adduma addaan hojjetuttis dhagnichi hin guddataa dhagnichi hin guddataa. jaalalaanis of hin cimsaa. Jaalalaanis of cimsa. By the way, Phaawulos kuni an revelation inni qabu amazing bakka. Bu'aa dhagnaa yookaan qaamaa jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal jechuudha bu'aa dhagnaa jechuudha? Buusa. Meel ishi qaama keessan ilaala, harka keessan ilaalame. Look at your body, whole body. Bu'aa dhagna keessan ilaalame. Ilaala. The part of your body. Ilaala, harka keessan ilaala. Look at your Harka hand. keessan akkas godha. Ilaala lafa inni dadacha'u. Ilaala jirtu. Gararraa makaasaa tokko tokkoon dachaasaa dhaqaame. Like it is joined. It's joined. Argitanii? Akkaataa inni itti dadachaa dhaqu argitanii? Buusaa dhagna. A body of parts. Bu'aa dhagna. It is a part of our Jarri body. kun, Jarri kun, these are akkaataa ta'e. Akkaataa mijatuun. according to this Bu'aan properly. dhagnaas ta'e buusaan dhagnaa. And, Bu'aan dhagnaa buusaa dhagnaan walitti qabaman. And the body part of the body and the joint of the body go together, need together. Buusaan dhagnaa. Joint of body supplies. Bu'aan dhagnaa buusaa dhagnaan walitti qabaman. It was jointed together by Walitti hidhaman. joined by supplies. Innis That is, qobi and the finger. qophaa koon guddaadhaan jedhu. I can't say Miilli qophaan guddaadhaan jedhu. they can't grow Hundumtiyyuu separately wal gargaaruudhaan by supporting each other, jaalalaan by love. bu'aan isaanii inni guddaan
their joint, namummaa kana tumsuuf guddisuu waan ta'eef their aim is to grow their body. wal duukaa guddatu jaalalaan They grow together by love. guddinni isaanii Their growth, inni tokko achi harkifame the other is isinitti bu'an harkinni mirgaan harka isa bitaa diduu hin danda'u. the right hand can't cut the left hand. Qubi kun inni xiqqaan kun ati xiqqaa dhadhee isa kanan tuffatu. They do not neglect each other, each Inni fingers. kun immoo ani dheeraa dhadhee isa kanan tuffatu. The tall can't neglect the small Maaltu one. jira keessa isinitti fakkaata? Jaalalatu jira. There is love together. Jaalalatu jira. There is the love of Jaalalaan people. walii wajjiniin guddatu. They grow by love. Isa kana Waaqayyotu kaa'e. This is what Akkati karaa hundumaa guddattuuf to grow on all of Waaqayyo siin lafa kanarra si kaa'eera. God put you to grow up through everything. Nama cina keessan jiru harkaan qabaate atamma callumattee lafa kanarra jiraachuuf hin dhufne jedha. You are not came to this world to live simply. Hojiidhaaf dhufte jedha. You came for work. Sidii galaa dura. Hojiidhaaf dhufte jedha. You came for work. Achuma Efesoon 4:11 kaasee amma 13 naa dubbisi. Ephesians chapter 4 verse 11 up to Hojiidhaaf 13. kaawwamtanii. Isumatuus namootaaf kennaa kenne. Na dhaggeeffadha isumatu namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan ergamoota. kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, Kaan warra wangeela lallaban. kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an, Dhaggeeffadhaa inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an. hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf, Dhaggeeffadhaa hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf. waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Waldaa isaa dhagna Kiristoos sana cimsuudhaaf kana godhe. Kunis Kunis amma hundumti keenya tokkummaa amantii, dhaggeeffadhaa amma hundumti keenya tokkummaa amantii. ilma Waaqayyoo beekuu, Dhaggeeffadhaa tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu. namoota ga'an taanee Namoota ga'an taanee. guddannee safara guutummaa Kiristoos bira amma geenyutti ta'a. Dhaggeeffadhaa guddanne hamma safara guutummaa Kiristoos bira geenyutti ta'a. Hamma yoomitti? Hamma gaafa guddanne hamma Kiristoos bira geenyutti ta'a. Until the fullness of Christ. Guddinni kun This grows isinitti meera. Hamma waan xiqqoo ishee argannutti miti. not until we grow for get something. Guddinni kun This grows amma afaan haaraa afaan lama dubbannutti miti. until we speak in tongue. It doesn't mean that. Guddinni kun This grows hamma raajii dubbannutti miti. until we prophesy. Guddinni kun This grows amma namootarra harka keenya kadhannutti miti. not until we pray for the patient. Guddinni kun This grows hamma tajaajilaa taanutti miti. not to be until we minister. Guddinni kun This grows hamma barannee nama guddaa taanutti miti. not until we become Guddinni kun together. This grows hamma geggeessitoota taanutti miti. not until we become leaders. Hamma guutummaa Kiristoos Yesuus bira geenyutti. Until we became fullness of Christ. Har'a kan biraa guddatta. You grow today Bor ganama dammaqee kan biraatti guddatta. and tomorrow you grow in other parts. Bor iftaan kan biraatti guddatta. You grow to other parts next Ergaan time. isinii qaba. I have message for you. Har'aa kaasee guddina kee akka guddachaa jirtu ofirratti beektaati. You will know that you are growing from today on Hamma Kiristoositti kiristaanummaan. until the fullness of Christ. Guddinni hafuuraa hamma Kiristoos deebi'ee As dhufutti. spiritual grows until Jesus came back. Namoota tokko tokko Some people, wanta xiqqoo isheetu isaaniin goyyoomsa. they deceived in a few things. Tajaajilaa gaafa ta'an ammuma waan guddatanii fixan itti fakkaata. When they become minister, they assume that they grow up soon. Raajii gaafa dubbatan ammuma baaqaa guddatanii waan fixan itti fakkaata. When they give prophecy, they seem that as they finish their growth. Qabeenya xiqqoo ishee yoo qabaatan amma waan gaafa guddatanii itti fakkaata. When they got some money, they seem as they Barnoota have xiqqoo ishee yoo all things. qabaatan amma nama gahaatti fakkaata. They consider the small things. Kiristaanummaan garuu akkas miti ergaan sii qaba. But the Christianity Maqaama doesn't Yesuusiin mean amma bara baraatti guddatama. that. You will grow Iyya until sagalee ol forever. kaasaa ameen jedhaa ka. Jedhaa sagalee ol kaasaa amma guutummaa Kiristoositti jedhaa. Say until fullness of Christ. Amma maali jettan?
Our grace is until fullness of Christ. Kristos. Jedhana duuka amma guutummaa Kristos jedha. Hamma guutummaa Kristos itti guddatama. Yesus guddaadha. Amen. Hamma guutummaa Kristos. Until fullness of Christ. Colossians 1:28 amma 29 na dubbisme. Colossians chapter 1 verse 28. Waan guddina Kiristaanaan isinitti himaa jira. I'm talking about spiritual. I'm talking about spiritual grace. Nuyis isuma labsina. Dhaggeeffadha. Nuyis isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee. Dhaggeeffadha. Namni tokko hin jedhu, namni lama hin jedhu, tajaajilaa duwwaa hin jedhu, namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e. Fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf. Fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf. Nama hundumaa hin gorsina. Nama hundumaa hin gorsina. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun. Dhaggeeffadha. Jabina isaa isa ana keessaan hojjechaa jiruun. Kana gochuuf itti nan dadhaba. Kana gochuuf itti nan dadhaba. Wallaansoos ittiin nan qaba. Wallaansoos ittiin nan qaba. Nama tokko hin jedhu, nama hundumaa. All people. Irranaa deebi'aa dhaga'u sabni kun. Nus isuma labsina. Isuma We preach. labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee. Dhaggeeffadha. Namni hundinuu karaa Kiristoos caalaanis badhaasaanis badhaatuunis sii galeera. Inni waldaa ji'atti al tokko dhufus, inni waldaa deddeebi'us, inni faarfannaa dhufus, inni lallabus, amanaanis, inni wanti tokko hin galleefis namni hundinuu. Eeshi. Fuula Kiristoositti nama ga'aa ta'ee. Fuula Kiristoositti nama ga'aa ta'ee. Fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf. Dhaggeeffadha. Fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf. Nama hundumaa hin gorsina. Nama hundumaa hin gorsina. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Dhaggeeffadha. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Hin gorsina. Hin barsiifna. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Nama ga'aa ta'e akka inni guddatu. Sidii galeera. Parasaayitii akka inni hin taane jechuudha. We preach Sidii hirkataa akka inni hin and the taane one jireenya. man to be perfect in Christ. Jireenya Kiristaanummaa isaa hirkatee akka inni hin jiraanne hin Not to be barsiifna. dependent in his Christian life. Sidii galeera. We teach them. Jireenya hafuuraa isaa maal maqaan isaa badee cabee qallatee akka inni hin hafneef hin barsiifna. We teach them their spiritual life not to be. Hin barsiifna. We teach them not to Namni be. hundinuu akka dammaqu itti himna. We teach all people to. Waldaan kiristaanaa akka grow. isheen dammaqtu hin We barsiifna. teach the Christ, the church to awake. Yesus Kiristoos guddaadha. Jesus is great. Dammaqu. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. Ha? Kanaafis Ha. nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Fedha isaa hubattanii. Dhaggeeffadha. Fedha isaa hubattanii. Ogummaa hundumaan. Dhaggeeffadha. Fedha isaa hubattanii. Na dhagaa jirtu miti. Maal isaa hubattanii? Fedha eenyu? Fedha eenyu? Fedha Waaqayyoo hubattanii. Eeshi. Ogummaa hundumaan. Ogummaa hundumaan. Qalbifannaa hafuurri qulqulluun kennuunis. Dhaggeeffadha. Qalbifannaa hafuurri qulqulluun kennuunis. Akka guutamtaniif. Akka guutamtaniif. Waaqayyoon isiniif hin kadhanna. Waaqayyoon isiniif hin kadhanna. Harka keessa ol kaasaa mee maaloo. Waaqayyoon isiniif kadhanna harka kee ol qabi. Daf. Daf. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አልብፈና አፉረ ቁልቁሉ ኢሰ ሰሙ ከሰም በኑ ደንደው ኢሰ ድሬኛ ከሰም በኑ ደንደው መቃመ ኢየሱስን እስን ረካየራነ I put on you. ኢያ ሰገለ ወልካሳ ፍለደና ታይራ ጀዳካ Say, I receive. ኦጉማ ሁንዱማን In all spiritual knowledge አልብፈና አፉረ ቁልቁሉቲ and understanding of Holy Spirit. ረደቢ ሚገርም ቃል ነው እኮ Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. dhaggeeffadha erga gaafa kana dhageenyeeti Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiisne isiniif kadhanna nu beektu miti maal gochuu hin dhiifne waaqayyoon maal gochuu hin dhiifne
isiniif kadhachuu hin dhiifne. Irra deebi. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Waaqayyoon isiniif kadhachuu erga gaafa kamiiti? Mela kumsa de dubbis. Lava raba sheke verebosia. Erga gaafa kana dhageenyeeti. Nuyi waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Waa'ee ayyaana waaqayyoo. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee ayyaana waaqayyoo. Iphaafiraas hidhata keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu. Dhaggeeffadhaa. Iphaafiraas obboleessa keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa hamanamaa ta'ee isiniif ergame. Inni dhaggeeffadhaa. Inni Kiristoosiif hojjetaa jaallatamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase isatu nutti hime. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun maal godhe? Kaase. Isatu nutti hime. Nama qoy. Nama cina keessan jiru harkaan qabaati. Ilaalaa meeja isaa keessa akkam fayyaadhaa eessaa dhufte jedhaa wal gaafadhaa mee. Mee ilaalaa. Anaan maal ilaalta naannoo na argaa oolta. Eessaa dhufte jedhaane. Maqaa keessan itti maa na duwwaatti nimina maqaa itti maqaa kee itti mi. Achumaan itti marmi sin jaalladha jedhaa. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase maal godhe? Isatu dhufee nutti hime. Isatu maal ta'e? Dhufee nutti hime. Waa'ee maali? Waa'ee jaalala keessanii isa isin gidduu jiru. Har'aa kaasee humna Hafuura Qulqulluu isin gidduutti bobeesseera. Ishi. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase isatu dhufee nutti hime. Isatu dhufee nutti hime. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti. Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Erga gaafa waa'ee jaalala keessanii barzawee namni gaafa wal jaallatu jechuudha. Waldaan kiristaanaa yeroo isheen ol guddattu nuuf gammachuu keenya. Isinitti bu'an nuyi gammachuu biraan qabnu. Sitti bu'u ani gammachuun koo guddina keeti. Dhugaa waaqayyo isa jiraatan sitti hima. Anaan uffachuun nan gammachiisu. Nyaachuun nan gammachiisu. Guddina kee arguun garuu na gammachiisa naan. Ameen. Ani በጣም የሚገርማችሁ የሮት ጉደቱ አኒ ባየን ገመድ because ani ሲፈን ጅራደው አንተ የፈን ገመዳ I get happy when you grow up because I'm living for you. ጋበት ሰካኛችሁን ገመችሱ ደንዳ ዱጉን ገመችሱ ደንዳ ኡፈቹን ገመችሱ ደንዳ በሸነኑን ገመችሱ ደንዳ አኒ ገሩ አቲ ጉደቹ ከ አርጉን ገመዳ What makes me happy if you grow? ጉድነ ከ አርጉትን ገመዳ ጀዳኔ የሮት ጉደቱ ነን ገመዳ ጀዳ Say when you grow. አርከ ከሰሎል ካሳ ደፋዳ ሁምነ ዲቀ ኢየሱስን አናማ በልበለ ጉድና ስትባነራ በልበለ ጉድና ስትባነራ I open this gross door for you. በልበለ ጉድና ስትባነራ The door that grows you. I open ከነመከና this morning. መቃመ ኢየሱስን Jesus name. አልቢ ያደገራቸ ሰኔ አኒ መቃዲ ገሆልቻን ስኔ ባነራ I open your mindset in Jesus name of. ክርስቶስ ሰሙ ክርስቶስ አሜን አሜን Christ mind. ሰሙ ክርስቶስ ጀዳ Christ mind. ጀዳ አሜን ሰሙ የኞተን ኦ መቃመይ አከዱ ኢየሱስ አኒስ ነኖ ጀዳ አባን ኮስኖ ጀታ ሄዳ መቃመ ኢየሱስን አፉረ ወጀቺሱ ሲደንደው አፉረ ከቶጀቱ በልበላ ስትባን አፉረ ከቶጀቱ ሰሙ ከማን አፉረ ከቶጀቱ ቀልቢ ከማን አፉረ ከትጨብስቴ ባቱ ቀልቢ ከማን ሽረካየራ I put on you the spirit that makes you to work. How እትፉፊና ዱብስ waaqayyoon kadhachuu hin dhiifne erga jedhee booda kadhachuu hin dhiifne takka fedhasaa hubattanii ogummaa hundumaan dhaggeeffadhaa fedha waaqayyo hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa hafuura qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif waaqayyoon isiniif hin kadhannaa jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu dhaggeeffadhaa
jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu waan isatti tolu gochuu hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu hojii gaarii ta'e hundumaatti maal ta'u ija godhachuu fruitful Waaqayyoon beekuutis guddachuu akka dandeessaniif isiniif kadhachuu keenya. Ila Waaqayyoon beekuutti ergaan isinii qaba. Har'aa kaasee ija malee na deemtu ati. You will never be without fruit. Hereafter. Ija malee na deemtu jedhaane. You will not be without fruit from today. Having bearing fruit. Yeroo tokko tokko. Sometimes. Midhaan facaaftanii. As you, when you sow seed. Boqqolloon isinii fudhadha fakkeenya. For example, take maize. Boqqolloon tokko tokko. Some maize. Warri kaan ija naqatanii yookaan inni kaan guntuta kaawwate. The other is get fruit. Boqqolloo godhate. And get fruit. Inni kaan fayyaa isaatu keessa dhaabate akkas jedhe. The other is without fruit. Move there. Fayyaa isaatu keessa dhaabate. Without fruit, they move on. Akkuma alaan yeroo laaltan hiriyaa warra kaaniiti. When you look outward, it seems equal. It seems equal for with others. Equally receive fertilizer. But move without fruit on that. Move with others without fruit. You will not move without fruit. In Jesus' name I give you fruit. That is without fruit. This kind of plant is fruitless. I break the spirit that makes you barren. I remove the spirit of barrenness that makes you fruitless. I break the spirit of barren. I break the spirit of I break it, the spirit that makes you fruitless. Be without fruits. Some people, their spirit is fruitless. Let me tell you that. Your spirit never be fruitless. Never be fruitless. What God called you for? You have work, each of you. You have work in the church. Some people say, I want to be a just believer. They said, God never called you to be just believer. Wants you to disciple. God wants you to be disciple of Christ. A disciple should have fruit. We have to be fruitful. Spiritual fruitful. We have to fruitful in all things. Jesus' name. From today on, you start to grow in every way. In every direction you will be fruitful. You have to have fruits. Some Christian, they have wealthy, but the spiritual is dead. The other spiritually grows, but the economy is dead. You will be lifted up in both ways in Jesus' name. Say, I will be fruitful. Jesus' name, I give you fruit. Say, I have fruit. Philippians chapter 1, verse 1, verse 9. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti. Ammayyuu kan inni haasaa jiru
about wisdom. Dhaggeeffadha. Waa'ee ogummaa dubbata. Dhaggeeffadha. Waa'ee ogummaa dubbata. Talks about wisdom. Ogummaa inni dubbachaa jiru kun waa'ee ogummaa olii dubbachaa This is haasa'aa jira. heavenly wisdom. Waa'ee ogummaa. All about heavenly Sagalee Waaqayyoon wisdom. amma isinitti baa jiru keessa waa'ee ogummaa haasa'a. Talks about Phaawulos wisdom. cimsee waa'ee ogummaa dubbata. Waa'ee beekumsaa dubbata. Waa'ee yaada garaa dubbata. Waa'ee qalbiidhaan banamu dubbata Phaawulos. Paul talk about wisdom. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti Dhaggeeffadhaa. Ogummaa qabaachuutti. dubbii gargar baasee hubachuuttis Dhaggeeffadhaa. Isinitti meedhanii kana dura ogummaaf hubannaan garaagara isiniin jedheera. Dubbii gargar baasanii hubachuutti. Namoonni tokko tokko dubbii gargar hin baasan. Amma dhagaanii utuma gargar hin baasin baqqaa fudhatanii mandara keessa sokku. Dubbii gargar baasuun beekan mataa ishee dhaga'u maal godhu? Eegee ishee fudhatanii sokku. Gargar hin baasan namoonni tokko tokko dubbii. Hin hubatan hubannaan qaban namoonni akkasii warra hubattoota hin taaneedha. Maal dhaga'u beektutti caafii ishee gaafa dhagaan eegee isaa sitti himu eegee isaa utuu hin barin. Mataa dhageessu waa'ee mataa haasee waa'ee eegee keessa sin galchu fixi yookaan dubbii fixi. Dubbii alan fadhuu fixi. Nama cina keessa hin jiran kan qaba dubbii alan fadhuu fixi jedha. Baay'isoo waldaa kiristaanaas biyyas dhalootas kan jeequ warra akkasiitu beektu. Polotikaa keessatti warra utuu waan hubateen haasa'an. Waldaa keessatti utuu warra utuu waan hubateen haasa'an. Warra maal maqaan isaa kuwaarii keessatti warra utuu waan hubateen haasa'an. Anuma dhaga'u ammoo dhagaanii daqiiqaan maayikiroosekenditti mana kan waliin ga'u. Utuu gargar hin baasiniin dubbatin fixi nyaadhuuti irra deebii gaafadhu. Irra deebii gaafadhu. Nama cina keessa hin jiran kan qaba irra deebii gaafadhuudha. Let you ask again some information. Irra deebi'aa gaafadhaa. Utuu irra deebiteen gaafatin baay'eetti yaamma isheen hin jedhin. Don't talk Isheen something moo hin that's jedhin. not Inni moo hin understood. jedhin. Irra deebii gaafadhu. Irra deebii gaafadhu. Maal jedhu? Maal jechuu barbaadu? Hubadhu. Nyaadhu dubbii alanfadhu. Liqimsi. Ishi. dubbii gargar baasee hubachuutti baay'isee itti caalaa akka adeemuuf Dhaggeeffadhaa. Baay'isee itti caalaa akka adeemuuf. Itti caalaa malee gadi deebi'aan jedhu. Gadi deemaan jedhu. Gadi deemaa. Namoonni tokko tokko gadi deemu. Gadi deemu. Kiristaanaan nama tokko tokko gadi deema. Some spiritual lives go down. Dhaggeeffadhaa. Yooti lallabdeen jijjiiramu. They do not change it even though you preach to them. isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortan Isa ta'us isa hin taane. Isa ta'uuf isa hin taane gargar maal akka baaftan? gargar baaftanii akka qortan Akka qortan. Gargar baaftanii akka qortan. Gargar baasanii qoru. isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortan Isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortan. Har'a kanan isinitti maayira. Ishi. guyyaa dhufa gooftaattis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti Laa dhaggeeffadhaa. Guyyaa dhufa gooftaatti makaa malee gufuu malee akka taataniif kadhata kooti. Misiraachuu haaraan isinii qaba. Harka keessan ol qaba. Dhugaa Waaqayyoo misiraachuu haaraan isinii qaba. Sagalee keessan ol kaasaa maa inni jedhaa kaa? Yesuus hin dhufaa. Jesus Irra coming. deebi'aa. Sagalee ol kaasaa guddisaati. Yesuus hin dhufa jedhaa kaa. Jesus is coming. Wayne. Guyyaa hundumti keenya namicha tokkotti heerumnu ga'eera. Wayne siin galle. Numa cina keessa jiru kan qabaan siin galleedhaani. Nikaayoona taa'e maa inni immoo jedhama. Yesuus hin dhufaa. Jesus is coming. Irra naa deebi. Guyyaa dhufa gooftaatti. The coming. Makaa malee. gufuu malees akka taatan Gufuu malees akka taatan. isiniif kadhachuu kooti Isiniif kadhachuu kooti. Isiniif kadhachaa jirra. Akkasiin cimtaniif isinii kadhachaa jirra. Dhugaa baay'ee isinii kadhachaa jirra akkasiin cimtaniif akkasiin jabaattaniif akkasiin karaa hundumaa cimtaniif. Edamma amma sa'aatii 8tti kadhan torba isinitti mu'an nuun amma guyyaa kam kadhannaa guyyaa kam dhiibna dheessitti ma'anii yeroo hundumaa isiniif kadhanna. Isinii galeera ji'a kana immoo amma kadhata addaa isiniif kadhataa jirra. Ofii keenyaa miti isiniif siifan kadhachaa jirra. We are Namicha praying keessan for jiru you. kan qabaate naaf kadhachaa jirtaa waliin jedhame. We are praying Ani for siif you. kadhachaan jira jedhaa.
namni namaaf kadhatanii beektan ish mee namni naaf kadhatanii beektan hin sobinaa kadhatanii kan beektan guyyaama tokko fuula waaqayyootti na dhiyeessite akkas taana dhufumaan duukaa joortu jechuudha namni guyyaama tokko fuula waaqayyo jilbeeffatanii mucaa sana ilaal namni jettanii beektan namni jettanii beektan dhugaanis ni namni jettanii beektan show your hands namni naa kadhatanii beektan isa dhugaa namni naa kadhatanii beektan namni naa kadhatanii beektan namni naa kadhatanii beektan gooftaan isa eebbis nama lama sadii naa kadhachaa jira warri kaanis akkasin naa kadhattan abdiin qaba sidii galeera baay'ee akkasin na jaallattan har'an arge na jaallattu miti mee na jaallattanish hin sobda dhugaa waaqayyo nan jaallattan utuu na jaallattate guyyaa tokko jilbeenfattee naa kadhatta turte sinitti mu'an aydan bakka ani sakaan miti sakaan naan godhe naa kadhadhaa ishi mee har'aa kaasee siin kadhadha waliin jedhame anaafudhis anoollee ofan danda'a anoollee ofirra darbeenu siif ta'aa jira anaaf hin kadhatin mee har'aa kaasee siin kadhadha waliin jedhaan mee qabaa harka olii keessanii qabaa walitti maqaa keessan har'aa kaasee jedhaa ani siin kadhadha jedhaa ofii koofis nan kadhadha jedhaa harka keessan ol kaasaa gadhiisaatii afuura kadhannaa jedhu kana isin irra kaa'eeraane I put you on the spirit of prayer on you. Har'aa kaasee akkasin naa kadhattan abdii guddaan qabu mitiire mee har'aa kaasee siin kadhadha kan jettan gooftaan isin haa eebbisu baay'een isin jaalladha I love you sa dhuguma nama cidha keessan jiru harkaa qabaa sin jaalladha jedhaa dhugaa moo hinamattuu gadi baatee alfakkaatti masheen jettu ati namoonni tokko jedhu yoonni tokko bareedee uffatee deeme alfakkaatti mashee kun dhuguma namni keenya uffachuu waliillee jaallatu beektuuni nyaachuma waliillee namni tokko yoo bifa isaa bareedeetti dhufe eessaa fuudhee nyaateen saameen jedha yoonni xiqqoo mashee waa godhate mana yoonni ijaarrate eessaa fuudhee fide moora wayii godhate tosha wayii fide dhuun nageenya nuun maal jedhu beektu yoo kan akkas jedhu Sudaaniin naqee qoricha ittiin tajaajilu kana fide jedhanii Sudaaniin naqee qoricha ittiin tajaajilu kana fide jedhanii utuu Sudaan naqanii fidatu ta'e hunduma Sudaanitti dhuma beekta miti Sigale hunduma Sudaaniin naqa ergixanyaa ta'een sinitti 100% tajaajilan irra tajaajilu kana namni tajaajiluun barbaanne hin jiru nan sobee ijoollee namni jibbun jiru kanaaf hundumti keenya eessatti dhumna Sudaan warra akkasii warra መንፈሳዊ ኪሳራ keessa warra galanidha ስለዚህ የመጨረሻ በመንፈሳዊ ዓለም የከሳው ሰዎች ናቸው እናንተ ግን አይደላችሁ እስንገሩ ጆሌ ዋቀዮት ለመጨረ ከሰን ጅራር ካንቀባ ራሳቲ ራካሴ በልበልቺ ስቲ በነሜረ ጀዳ The door is open to you from today on. አርከ ከሰን ወልቀባ ደፋዋን ስቲማ አርከልቀብ ራካሴ ሁምና ኢገ ኢየሱስን በልበል በርብዮ ተገራገራ በልበል ዶ ገራገራ ትገሱ በልበል ወጀቴ ከትብል ቆፍቱ ጎዱ በልበል ይጀስት ጎዱ ማቃ ኢየሱስ ሲበርገሜራ Toora The door is open to you in all direction that makes you success. I break before you something. It is broken. It is broken. I break it in Jesus' name before you. From today on, you will run a special run. For the ministry. Your mind is open to work, to do a different businesses hereafter.
That is a big thing to open our mind setting. I was listening in BBC, somebody is from Oromo Nation, born in Eastern Oromia. This person collecting papers. They took from the students, start to sell, collecting the paper from the students and books collecting from the students. Then he skipped to and gathered different metals and sell it. He's running more than 5 billion nowadays by starting from small thing. Throw this one by neglecting this paper. But he collects in the school this paper. He has more than 1,000 workers under him. More than 32,000 workers under him. He born here in Oromia region. The great thing is to open our mind setting. Most of our children I lack jobless. You cannot get job without by searching. You start small work. You understand? The great thing is our mindset. Many of you like to die by eating by yourself. He starts from a small business and become a great businessman. It is about mind setting. Say mind. Our mind is matters to do anything. Christ mind. Christ mind. Christ mind. Christ mind. I open your mind. Say it's open. I have a message for you. Have you started small business? It will be open to you. Say it will be open to you, to me. God wants to exalt you. God wants to honor you. Say person next to you. You will be honored. The second to yaa obboloota koo yeroo hundumaa waa'ee keessaniif waaqayyoon galateeffachuun nu irra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa. Jaalalli hundumti keessan adda addaa waliif qaddan baay'achaa. Waan deemuuf galateeffachuun keenya qajeelaadha. Maal keessan safara malee gudda amantiin keessan safara malee maal akka ta'u akka guddatuuf guddachaa akka adeemuuf to grow up. Amantiin keessan Your faith. amantiin keenya guddata safara malee. Our faith grow amantiin keenya safara malee guddata. Grow without limitation. Amantiin keenya safara malee guddata. Without limitation. Maqama Yesuusin amantiin keessan irraa kaasee safara malee guddachuu jalqaba. Start to grow. Iyya ameen jedhaaka. Ameen ameen.
اتفوفينا without limitation. سلام فابيتروس صديقنا سدت. Second Peter chapter 3 verse 80. Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuuttis guddadhaa. Bara si'anaatti guyyaa bara baraattis isaaf ulfinni haa ta'u. Ameen. Ameen. La irrana deebi. Ayyaana gooftaa keenyaatti. Ayyaana gooftaa keenyaatti. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuuttis. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti. Guddadhaa. Guddadhaa. Bara si'anaatti. Bara si'anaatti yookaan bara ammaatti. Guyyaa bara baraattis. Guyyaa bara baraattis. Isaaf ulfinni haa ta'u. Isaaf ulfinni haa ta'u. Ulfina fidaa ka ulfina fidaa. Give glory for God. Hallelujah. And knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yaa har'aatti guyyaa bara baraatti isaaf ulfinni haa ta'u. And a big glory both now and forever. Lammaffaa isa duraa Qorontos 14:20 naa dubbisi. 2 Corinthians chapter 4 verse 20. Cho. Waaqayyo saba kana guddisuu barbaade kanatti taasaa jira har'a. Dhugaa akkasii si guddisuu barbaade si taasaa jira har'a Waaqayyo. Obboloota nana. Yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'inaa. Dhaggeeffadhaa. Yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'inaa. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Irra deebi dhaggeeffadhaa si. Obboloota nana. Yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'inaa. Yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'inaa. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Hayyachu. Yaada keessaniin warra ga'an ta'a. Hamaa hojjechuutti garuu daa'ima ta'a. Kana jechuun hamaan godhinaa jechuudha. That do not do evil things, which means Jesus healer. Amen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Praise the Lord. Yesuus guddaadha. Ibroota 6:1-2 naa dubbisi. Hebrew chapter 6 1 to verse 1 and 2. Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne. Dhaggeeffadhaa. Dubbii waa'ee Yesuus isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne. Gara barsiisa isa warra ga'aniif kennamuutti hin darbina. Bakka har'aa kaafne barumsa isa warra ga'aniif kennamutti darbina. Nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessu irraa yaada garaa gedderachuu. Waa'ee yaada garaa gedderachuu. Waa'ee Waaqayyoottis amanuu deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Keenya darbine waan ta'eef. Barsiisa waa'ee cuuphaa. Barsiisa waa'ee cuuphaa. Waa'ee harka mataa namaarra kaa'uu. Waa'ee harka mataa namaarra kaa'uu. Waa'ee kakuu warra du'anii. Waa'ee kakuu warra du'anii. Waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Dhaggeeffadhaa. Keessa hin deebinu. Kanas hin barsiifneerra. Dhageessaniittu. Bartaniittu. Amma ishee itti fufi. Yoo Waaqayyo jedhes. Dhaggeeffadhaa. Yoo Waaqayyo jedhes. Nuyi isa kaanitti darbuuf jirra. Isa kaanitti darbuudhaaf jirra. Sini galeera. Waa'ee cuuphaa. Waa'ee harka mataa namaarra kaa'u sirrii moo sirrii miti? Namoonni baay'een harka mataa namaarra kaa'u sirrii moo sirrii miti? Waa'ee cuuphaa sirrii moo sirrii miti? Isa sana moo isa kana miti? Waa'ee firdii bara baraa isa sirrii moo sirrii miti? Isa kana keessaa nuyi maal taaneerra? Baaneerra. Gara kamitti darbaa jira? Yoo Waaqayyo jedhe isa kamitti? Gara isa caaluutti darbuudhaaf jirra. We are skipping to the more. Namoonni tokko harka mataa namaarra kaa'uun sirrii moo sirrii miti jedhu. Some people talk about the laying hand on someone. Eenyutu harka mataa namaarra kaa'aa jedhu. Who lay out? Who baptized? Leave out this one. Barreessaan Ibroota. The writer of Hebrews. We do not repeat this one. Leave out this. Do not repeat about salvation. Let us skip to the more. Gross. Change our topic. You need to change your topic. Change your topic. Receive new topic today. Receive new topic today. Gaafa Waaqayyo wajjin ooltanii bultanii when you have closest intimacy with God,
mata duree haaraatu siif You kennama. receive new topic. Akkamittiin akka jiraattutu mata duree sii kennama. How to live, the topic will lead you. Mata duree sii nama cidha keessan jiru kan qabaate mata duree siif kennama jedha. God give you a topic. Dhugaa mata duree sii kenna Waaqayyo. God give you the title. Yeroo hundumaa Always ani I, biyya lafaa kanarra hamman jiraadhu. as I live on this world, Hamman jiraadhe. as I lived, Mata duree tokko malee ooleen beeku. I wasn't without one Har'a kan title. biraa Waaqayyo harkaa fuudha. I received one from God, Bor kan biraa Waaqayyo harkaa fuudha. and then tomorrow I will receive another topic. Kaleessaa keessa deebi'ee hin yaadu. I do not repeat the Inni past. kaleessa darbeera. That was past in the past. Mata duree haaraa. New topic, Shaakala haaraa. new training, Tajaajila haaraa. new service, Dubbannaa haaraa. new speaking, Yaada haaraa. new idea, Adeemsa haaraa. new life, Jijjiirama haaraa. new change. Maqaama Yesuusin isinirra kaa'eera. I put on you in Jesus' name. Namoonni tokko tokko Some people, mata duree isa waggaa 10 irraa kaasanitti si arrabsu. they talk about the 12 years topic. Sidii galee waggaa har'aa lolta yoo ta'e ayi yaa dabittiin sun akkas naan jette miti. They talk about the last year if they have disagree with you. Waaqayyo ilaale Waaqayyo gatii koo naaf baasu akkas na goote miti jedha. Let God revenge me. You did this thing, they said. Gatii koo baasa Waaqayyo namoonni tokko tokko dhaabbatanii. They say, God will revenge me, they said. Isa waggaa har'aa kaastee naasayin. Do not talk about the last year. Waan waggaa darbee naasayin. Do not talk about the last year. Mata duree kaleessa si lole mini obboleessi kee. You conflict with brother last time, yesterday. Lola kaleessa har'a mata duree godhattee naasayin. Do not repeat that Har'a jaalala haasayin. disagreement. Let you have love today. Waa sin gaafadhu. Let me ask you one thing. Namni isinitti gadde yookaan nama gaddisiistanii dhaxxanii yookaan bilbiltanii dhiifama gaafattanii beektu. Have you ever asked if someone who grieved or disappointed you? Dhiifama gaafattanii beektu. Have you ever asked forgiveness? Dhiifama gaafattanii beektu. Have you ever asked? Bilbiltanii isaan beekadhaniiru laa kunoo. Namni dhiifama gaafattanii beektan nama loltanii. Who ever asked forgiveness Bilbiltanii. by calling? Namumti isinitti gaddee utuman balleessiniyyuu. Gaafattee beektaati. Inni kun nama wajjin takkaayyuu wal loleen beekode. Bakka Mikaa'elii majjiranni biyya lafaarra. Sinii galee gootanii beektu. Ani isinitti himu dhiira caalu isinitti himu dhiira dhiifama nama gaafatudha. The one who asks forgiveness is a great courage. Namoonni tokko gaanfureen abbaa kooti maal abbaa isheetiif jedhu. Namni akkasii sinii galee isa dhugaa Waaqayyoo namni nama caalu nama dhiifama nama gaafatudha. The one who asks forgiveness is a good person. Nama cidha keessan jiru kan qabaati. Ati gaafattee beektaa dhaku. Takkaamayyuu lolteen beektu lolee beekatti naadhi keenya. Maan gooturee dhiifama. Sidii galeera. Namoonni tokko dura roora araarsuu dhaxxanii kan garaa taa'u gaasoo jedhuun garaa kee takkeecha. Kan garaa taa'u gaa ergati jettee immoo abbaa baluu nan araarama. Kan garaa maal godhu? Garaa taa'u. Namoota baay'ee kanatu bokoksee ajjeese garaa taa'e. Isa dhugaa Waaqayyoo. Bokoksee ajjeese. Namoonni baay'een jibbaan garaan bokokeera. Some people full of prejudice. Kan garaa taa'u gaa isoo They put dhugaa on Waaqayyoo. their Namoota araarsuu dhaxxan yeroo tokko nama araarsi ammallee dhiiseera. Dur waggaa 5-4 fuula dura yeroo baay'ee as waan an ooluuf namni inni kunis dhufee araaramu nu araarsedha. Gaafa araarsuu dhaxxan waan isheen dhagoote matu argite moo. Inkwaan isa dhiisaa abbaa warraa faadha warraa araarsuudhaafi ganaa jaarsummaa meeqa barbaadnaa barnoe. To reconcile of husband and wife, it took time. Waggaa darbe keessa jarri tokko abbaa manaa faadha manaatti wal lolanii dhufanii giddiidhaan waamnee finne. Araarsuuf jedheen bakka waan meeqa haasa'ee waan meeqa fixee waan meeqa jedhee bakka amma walitti araaramtu jedhe. Namitti kanatti yoo araarame jashee haa gombisu ka Waaqayyo naan jette kaate.
Atawatteeti. Atawattee dhiiftee ija isaa gombisutti naraaramotti. Nama akkasii fajjira maatii keessa. Araaran gootu yoo taate. If you not give mercy, you are not a child of God. Ati mucaa waaqayyoo miti. You are not a child of God. Anatu dhaqee taraaramaa jedhu namoonni tokko tokko. Some people do not want to give mercy. By the way, dhiifama gochuu jechuun isa miidhametu dhaqee dhiifama godhaa bara. The one who affected or disappointed asked for forgiveness. Har'a galaa dhiifama gaafadhaa bilbilaati. Anin beeku waaqayyo matu nattaasaa jira. Let you ask forgiveness by calling. Nama loltan yoo qabaattan. The one who disappointed with mercy from Keenya garuu. But the Bible says eternity macaafa barabaraan lubbuu qabuuf jiraatudha. That living word of God. Araara waaqaaf lafa kana gidduutti isa argamsiise Kiristoostu keessatti barraa'ee jira. Christ is on this book that gave a mercy. Ergaan isinii qaba. I have message for you. Maqaama Yesuus Kiristoosiin. In Jesus' name. Har'aa kaasee. From today on. Har'aa kaasee. From today on. Araara guddaadhaan ilaalamtanii baatu. You receive a great mercy. Araaraan ilaalamtanii baatu. Receive great mercy. Iya sagalee ol kaasaa araaraan ilaalameen baa jedhaaka. Say I receive mercy. Ergaan qabaane. I have message for Sababii you. koof sababa keetiif. Because of you and Biyya I. kanatti araaratu ta'a. God Lafa kanatti bring araaratu ta'a. mercy for this Magaalaa land, kanatti for araaratu this ta'a. country, Waldaa kanaaf araaratu ta'a. for this church, Saba kanaaf araaratu ta'a. for this people, Biyya kanaaf araaratu for ta'a. this country. Maqaa Yesuusiin isinii ta'eera. Jesus' name it's done.